Ashamaa harka fuunii irra jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nagaan kun isin haa qaqqabu. Gaaffii keessaniif deebii isinii kennuudhaaf dhufee jira. Gaaffiin keessan inni jalqaba hawwaa jaalallee ni qabdaa jedha. Ani jaalallee hin qabus hin jedhu qabatamaa miti waan ta'eef jennaan. Feesbuukiidhaan deebi'uu danda'a. Inni lammaffaa biyyi dhaloota kee eessaa jettani. Ani bakkitti dhaladhee guddadhee magaalaa Baakoo Wallagga Bahaa daarichaa isaati. Okay. Gaaffiin sadaffaa maal jedhaa? Dhaaba kam deeggartaa jedha. Ani dhaaba kamuu hin deeggaru. Amma bilisan jira jechuudha. Arfaffaa maqaan kee inni dhugaan eenyu jedha. Maqaan kee inni dhugaan hundaa dandeessuudha. Gaaffii ja'affaa abbaan manaa kee nama eessaa osoo ta'ee jaallattaa? Abbaan manaa kiyyaa dhugaa